Gumaan yookaan cidhaan qaama saalaa dhiiraa yeroo hunda bakka isaa irratti argamuu qaba. Gumaan yookaan cidhaan qaama saalaa dhiiraa lamaansaas haa ta'u tokkoonsaa bakka isaatti hin argamu taanaan yaalamuun barbaachisaadha. Gumaan yookaan cidhaan qaama saalaa dhiiraa kan uumamu garaa keessatti yeroo ta'u guddachaa gaafa deemu garaa keessaa gadi bu'ee qaama saalaa jala ta'a. Daa'ima dhiiraa reefuu dhalate irratti cidhaan yookaan gumaan qaama saalaa isaa lamaansaayyuu bakka isaatti argamuu qaba. Garuu yeroo tokko tokko guddinni isaanii tururraa kan ka'e cidhaan yookaan gumaan qaama saalaa dhiiraa bakka isaatti argamuu dhiisuu danda'a. Garuu daa'imni dhiiraa tokko dhalatee hanga ji'a 4 guutuutti cidhaan yookaan gumaan qaama saalaa isaa bakka isaatti argamuu baannaan yaaliin isa barbaachisa. Kana ta'uu baannaan gumaan yookaan cidhaan qaama saalaa dhiiraa waggaa tokko guutuu bakka isaatti otoo hin deebi'in hafnaani hojii fi guddinni gumaa yookaan cidhaa qaama saalaa dhiiraa sanaa waan jeeqamuuf gaafa guddatu carraan daa'ima godhachuusaa gadi bu'aadha. Akkasumas umuriin isaa dabalaa gaafa deemu kaansarii cidhaaniif saaxilamuu danda'a. Kanaafuu namni umurii kamirrattuu argamu cidhaan yookaan gumaan qaama saalaa isaa bakka isaa irratti hin argamne taanaan yaalamuun barbaachisaadha. Ergaan fayyaa kun nama baay'ee bira akka ga'uuf yoo dandeessan sheer gochuun irraanfatina. Gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu yoo qabaattan immoo koomentii irra naa kaa'aa.